Harka fuune akkam jirtu kuni qubeessi tutoriaalidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 11ffaa yuunit 3dha kan laallu. Kuni viidiyoo sadaffaadha. Mata duree lama cover goona. Enzyme substrate modelii fi enzymatic transition state. Enzyme substrate model. Enzyme substrate model jechuun tiyooriidha. Tiyoorii lamatu jira. Akkaataa substratein active site enzyme wajji bind itti godhuun tiyoorii ibsan jechuun. Gabaabumatti isin ibsuudhaaf tiyoorii lamatu jira. Tiyoorii lama jira. Ka jalqabaa lock and key jedhama. Ka lammaffaa immoo induced defeat model jedhama. Akka lock and key modeliititti fakkeenya furtuu fi keeziin isaanii jira miti. Gaanii furtuu jechuudha. Boca isaanii yoo ilaalle wal fakkaata. Complementary dha jechuudha. Akkasuma kan enzyme active site enzyme fi substrate illee complementary jedhee ibsa jechuudha lock and key modelin. Fakkeenyaaf amma kun enzyme yoo ta'e substratein isaa bocni isaa rog-afree yoo ta'e haala kanaan active site enzyme sanillee maal ta'uu qaba? Bocni isaa complementary ta'uu qaba jechuudha. Ka boca kan ofitti fudhatu ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Kuni lock and key model jennaan. Induced defeat model ka jennuun fakkeenyaaf kuni substrate ta'ee substrate dha. Bocni isaa akkana jira jennu active site isaa. Substratein dhufe immoo bocni isaa rog-afree yoo ta'e gaaf substratein dhufe active site bira gahu maal ta'a active sitein kun boca isaa ni jijjiirata jechuudha. Boca isaa ni jijjiirata. Active sitein boca isaa ni jijjiirata gara maaliititti? Gara substrate saniin akka complementary ta'uuf jechuudha. San booda bind godhu. Garaagarummaan isaanii kana. Ka lock and key bocni isaanii hin jijjiiramu. Ka active site enzyme hin jijjiiramu. Durumaa ka substrate san wajji complementary dha. Walitti galoo jechuudha. Induced defeat irratti garuu bocni substrate enzymeetiin yoo wal fakkaatuu baate active site enzymeetiin yoo wal fakkaatuu baate iyyuu maal ta'a jechuudha. Active sitein sun gaafa substratein dhufee bind godhu ni jijjiirata. Boca isaa san complementary taasisuudhaaf walitti galoo taasisuudhaaf boca jijjiirata. Garaagarummaan isaanii kana. So enzyme substrate models describe how enzymes active site and substrate shapes complement each other to fit perfectly. Modelonni kun ka ibsan active site enzyme fi bocni substrate haala kamiin walitti galoo ta'u bind gochuudhaaf walitti qabachuudhaaf bocni isaanii sun haala kamiin walitti galoo ta'a ka jedhu san modelii ibsan jechuudha. Lamatu jira. Enzyme substrate binding modelin ibsan lamatu jira. Ka jalqabaa lock and key dha. Ka lammaffaa immoo induced defeat model ka jennuun. Lock and key irratti akka modelii kanatti this model proposes that the shape of substrate molecules are complementary to that of active site. Shaping substrate fi ka active site enzyme complementary dha. Jalqabumarraayyuu walitti galoodha jedhee amana jechuudha. The active site is filled with a substrate through non-covalent interaction. Karaa isaa itti walitti qabataniin non-covalent interaction dha jechuudha. Bondii dadhabaadhaan jechuudha. Maaliif boodarra wal gallakkisuun isaanii waan jiruuf eega productiin uumame booda. Enzyme must bind to substrate before catalyzing a chemical reaction. Akkuma beekamu chemical reaction gaggeessuun dura enzyme maal ta'uu qaba? Substrate wajji bind ta'uu qaba jechuudha. Once the reaction progresses to transition state and forms products. Erga reactionin eegalee transition state irra gahee akkasuma sadarkaa productii uumuutti gahe booda the active site will not be able to accommodate changes. Active site maaliin ta'u hin jijjiiramu jechuudha. Akkuma jiru sanitti tura. Bocni active site enzyme hin jijjiiramu. Lock and key model irratti. Modelin inni lammaffaan okay. Fakkiin kuni lock and key model ibsa. Fakkeenyaaf kun amma killeedha.
meeshaan gara ga'aanu hin jiru kun immoo ka killeen keessa kaa'amu yookaan immoo hanqaaquun ka keessa kaa'amu jechuudha. Bocni isaanii maalidha? Komplementariidha. Walitti galoodha jechuudha. So killee kana fuunee meeshaa kana keessaa baafnee lafa keennee akka meeshaa kanarra taa'u kanatti hin taa'u jechuudha. Maaliif bocni isaanii walitti galoo waan hin taaneef kan sarfeezii diriiraa ta'ee fi kan hanqaaquu walitti galoo miti. Bocni isaanii saniif jecha irra hin taa'u jechuudha. Komplementarii yoo ta'e qofa haala kanaan walii qabatee taa'uu danda'a. Kun immoo moodeelii kana ibsa. Look and key moodeelii ibsa. Active site enzyme ni jira, ka substrate ni jira. Yoo laalle kun active site substrate ti, kun kun active site enzyme ti. Kun immoo substrate dha. Bocni substrate fi active site enzyme walitti galoodha. Komplementarii dha. Jalqaba irratti bind ni godhu. San booda substratiin sun gara product jijjiirama. Enzyme maal ta'a? Bakkuma duraatitti deebi'a. Bocni isaa takka hin jijjiiramu jechuudha. Affected hin ta'u. Ka lammaffaa induced fit model ka jennuunidha. Induced fit modelii irratti the active site adapts upon substrate binding. Active sitein gaafa substratein dhufeetiniin isa tuqu maal ta'a? Adapt godha jechuudha. Boca isaa san ni jijjiiraa jechuudha.